Harka fuune daawwattootaaf kabajamtoota Oksajii Miidiyaam oduuf odeessaalee keenya guyyaa irraa qindeeffanne gurra isin boosuuf deebinee dhufneeti jirra. Jalqaba irratti Baalee keessatti uummanni qe'ee isaa irraa buqqa'uun rakkoo hamaaf akka saaxilamee jiru viidiyoo fi suuraaleen garasii bayan ni mul'isu. Kanumaan wal qabatee dhimma dirree dhawaa irratti xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad ibsa bal'aa kenneeti jira. Ibsa inni kenne bifa barreeffamaatiin kan inni gama peejii Facebook isaatiin maxxansee gara sagaleetiin kan isin biraan geenyu taham bal'inaan qindeessinee jirra hanga dhumattiin hordofoon dagatinam guyyaa guyyaan odeessaaleen keenya ofii isaan akka isin dhaqqabu fuula yuutuubii Oksajii Miidiyaa sabiskiraayib godhachuu hin dagatinam viidiyoon namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik sheer gochuu hin dagatinaa yaada keessan komantii jalatti akka nuuf ibsitan asumaan isin affeeroo barbaannam oduu keenya jalqaban dhimma dirree dhawaa irratti xiinxalaan siyaasaa fi hayyuu Oromoo Jawaar Siraaj Muhammad akkas jechuun ergaa isaa dabarsee jira. Ergaa isaa yoo jalqabnu dhimmi dirree dhawaa fanjiiwwan sirna wayyaanee Oromoo fi saboota biroo jidduutti awwaalee biraa kutee keessaa tokko ta'uu yeroo hedduu dubbachaatiin ture jechuunis xiinxalaan siyaasaa dubbatee jira. Akkuma sirni wayyaanee kufeen fanjii san fashaleessuuf carraatu ture yoo jedhum akkam biyyatti galeen dirreen jeequmsa keessa waan turteef dhimmoota adda dureen irratti hojjedhe keessaa tokko ture jechuun ibsee jira. Marii aalimoota fi ustaazota waliin taasiseerraahis hubannoo hedduu argachuu dandaheetiin ture jechuunis xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad ibsee jira. Dhimma kana irratti kitaaba hin gaabbuu boqonnaa 8 keessatti yaaliiwwan taasisee ture barreesseera jedheeti jira. Dubbii dirree dhawaas ta'ee kanneen birootiif furmaata waaraa laachuuf fedhii hawaasa gama lamaanitiin ture kan danqaa ta'uu uume jaaruma keenya dhugaa dubbachuuf hoggansi gama Somaalee dubbii dirree dhawaas ta'ee kan Moyyaleem mariin furuuf hayyamamoo qophii turan jedheeti jira xiinxalaan siyaasatiin. Dhimma silaa gaafa miira hawaasaa furmaataaf qophii ture san danqaa itti tahan amma maaf ajandaa godhan jechuun gaafii gaafate jira. Murni aangorra jiru kun fanjii wayyaaneen awwaalte san achumatti tursiisanii gaafa barbaachisaa ta'eem fayyadamuuf kaayyeeffatan jechuun obbo Jawaar Muhammad dubbatee jira. Dhimma sana dirree dhawaa amma dubbii taateen duratti dubbii qoqqotaa turan fakkeenyaaf gaafilee Oromoo marii biyyoolessaaf dhihaate jedhame keessatti fanjiileen wayyaaneen awwaalte kan akka Moyyalee Hararii fi kan kana fakkaatan hedduu balbaloomsuu yaalanii turan ummataatu jalaa qabuu dide malee jechuunis akeekkachiisa fanjiilee kanaam tuttuqanii immoo furmaata itti barbaaduuf miti jechuunis xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad eereeti jira. Akkuma warra isaan guddiseessan madaa tuttuqanii Oromoo fi saboota biraa walitti gaarreeffachiisuu umrii dheereffachuuf jechuunis dubbateeti jira. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad yaada isaatti dabaluun wanti namni yaadachuu qabu dirree dhawaan mootummaa naannoo of danda'ee isii bulchuu hin qabdu mootummaa federaalatiin kallattiin bulti jechuunis ibseeti jira. Bulchiinsi magaalaa aangootiin tajaajila hawaasaa laachuutti murtaa'e qabam magaalattiin galii ofii sassaabdu federaalatu sassaabam imaammata diinagdeefis hawaasas baasuu hin dandeessum kanaafuu kantiiban magaalaa saniim dirree dhawaa dabarsee kennuu yookaan gurguruu dhiisim baajata ishii irrattum murteessuuf poolisii magaalattii ajajuufim aangoo hin qabu jechuunis dubbatee jira. Dirree dhawaa gurguruuf aangoo kan qabum mootummaa federaalatiin kanaafuu dubbii dirree dhawaam adda durummaan kan gaafatamuu qabum mootummaa biyya bulchaa jiru Dr. Abiyyi Ahmad maleem Shimallis Abdiisaatis mitim Kadir Jawaaris mitim Mustafee Muhammadis miti jechuunis ibseeti jira. Kanumaa wal qabatee duulli kantiibicha irratti godhamu akeekni isaa takkaahuu dubbii karaa maqsuu yookaan ammoo qaama wal morkii murna keessoo isaanii tahuu mala jechuun xiinxalaan siyaasaa eereeti jira. Namni dubbii tanaasanii adda durummaan tuttuqee kaase ammoo ifatti hogganaa siyaasaa fakkaatus qondaala damee basaasaa buulessam kana bara wayyaanee ummata dirree dhawaa walitti buusaa ture
dirreedha jechuunis dubbateeti jira. Dameen Basaasaa ammoo kantiibaa yookaan bulchiinsa naannoo osoo hin taanem muummicha ministeeraatu ajaja jechuunis xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad eereeti jira. Xiinxalaan siyaasaa Jawaar Siraaj Muhammad dhuma irratti qeeqa mootummaa jabeessee akka itti fufeefim akkasumallee ergaa gurguddoo uummata isaatiif dabarseeti jira. Ergaan isaa akkas jechuun eegalam gorsi ani uummata keenyaaf gama lamaanifuu qabum dhimma dirree dhawaa tahees kan biroos haala amma jiruun furmaata waaraa argachuu kan hin dandeenye ta'uu ibseeti jira. Murni aangoo irra jirum akkuma wayyaaneen leenjiftem saboota walitti buusuuf malee furmaata waaraa fiduu hin feetu jechuunis mootummaa qeeqeeti jira. Hawaasa Somaalee fi Oromoo walitti buusuuf wixxiffataa akka jirtu argaatiin jira jechuunis dubbateeti jira. Atakaaroo dirree dhawaa keessa dabalatee gama Baaleetiinis walitti buuftee jirti jechuunis dubbateeti jira. Kanaafuu uummanni keenya murna badii tanaaf meeshaa tahuu wal miidhurraam ammaaf waliif obsuun gaafa tasgabbiin dubbiin furamum dandeessu eeggachuu wayya jechuunis ergaa isaa goolabeeti jira. Odoo keenya xumuraan uummanni Baalee qe'ee fi qabeenya isaanirraa dirqamaan akka kaafamaa jiranis viidiyoo fi suuraaleen gamasii baatee ni mul'ifti. Kanumaan wal qabatee uummanni Baalee yeroo ammaa kanam rakkoo hamaa fi dararaa cimaa keessa akka jirus dubbataati jiru. Harmeen dhiiraa ala bulaa akka jirtuufi akkasumallee waan nyaatanii fi waan dhuganillee akka dhabaniim osoo qabanuu akka nama hin qabneem osoo midhaan nyaataa qabanuu akka nama hin qabneem osoo bishaan gaarii mana ufiitii dhugan hin dhabin akka nama hin qabneetti rakkataa akka jiran alatti daa'immanii fi hawwanii fi manguddoon roobaa fi aduun akka dhawamaa jiranis mul'ataati jira. Mana irraa buqqa'anii alatti bahanii waaqa ufii malee waan tokko akka hin qabnes dubbataati jiru. Biyya mootummaa qabdu keessatti Somaalonni daangaa ce'uun uummata Baalee qe'ee fi qabeenya isaanirraa akka buqqisaa jirtum hawaasni naannoo san jiru dubbataati jiru. Oromoon hundinuu uummata Baaleetiif akka birmatum waamicha godhuu barbaannam. Baruma baraan uummanni Baalee buqqa'uufi akkasumallee ijji isaanii imimmaan irraa hin qorrem. Torbaan kana waan addaatum Baalee fi Harargee keessatti deemaa jira. Kana mootummaan osoma arguu waan itti dhiisellee ni fakkaatam. Maalitti dhaabbata kan jedhuufi akkasumallee carraan uummata Baalee kan buqqa'e kun maal akka ta'us hanga ammatti mootummalleen ibsa tokkollee hin baafnem. Akkasumallee hawaasnilleen dhuma hawaasa kanaam waan jedhe tokkollee hin qabum. Egaan daawwattootaaf kabajamtoota Oxygen Miidiyaam oduuf odeessaalee keenya guyyaa har'aam gara goolabamutti deemeeti jira. Guyyaa guyyaan oduulee keenya argatuuf fuula YouTube Oxygen Miidiyaa subscribe godhuun akkasumallee qabiyyeen keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like share gochuun hin dagatinam. Yaada keessan komentii jalatti nuuf qooduu hin dagatinam. Sagantaan keenya kanarraa asumarratti goolabamam kan itti aanuun hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibanaa.